نمتي ما يجارات السلالتي Ambassaa isiin ambassaa nyaatamteerti maal gochuu makiinaa nyaaddeettee haasofte. إنو نيات Maakiin ambassaa ambuus isiifneen dhiisii. Makiin إيه ilma يجي ماكينة makiin ilma yoo leencaa nyaatte isiin makiina irraa nyaatte. تادا المايو لنجتي ماكينة كم تجار سينو متكو مسكينة والفود إيبر Taadaa ilma yoo أنا leenca بطا يجانا Taseema بطا maal ودوداتي garaagarummaan isaa kuumuma sadii. no ibsaayyaati akkanan jettuun yaati leenca ilmoo sanuyyuu leenca dhalan jettuun yaati. Oo ilmoon kophaa dhalatti. Sunis dhugaa Asii keessa. baay'ee miskiina irra ilaalin. Miskiina. أنا فاتا تي قران جيرو سيرا صدا ما كنا قران جيرو Kunoo jaartiin manaa gad argiteetu Asli asoo ati jirtu intala akkami qaqqatta ati bar mucattiin hagammaa si bira jirti na bira hin jirtu bar. ثم Ilmi ta'e hoo. حبيبي نمني بيوفيت الجارتي وفيت الرد دون دايو ثيراني اقدو عن سيكني Jaartii bare ganaar na bira gaafa na bira geettee an guradhe jaartii taati malee ammaa قادي gaafa. ما أنا كما جارتي تي ايجي ومنا في تنينو Maa jarjarta ta'e siin si baatu mana. لا لا بربادو انغانا يوم اداتي ادريت انغان بربره كيلو كما دوغان دايتنيني وان كبوت في تاچون دند وان تانت كو غود ساما تونغيت Haga si bira baatu si ma itti gaafata maaski. asliin dura baay'ee lolaa ture bara amma dulloome malee banni aslii waamuma hundaan dulloome amma bismillaahi irrahmaan irrahiim. Inni fan. ما بعد Een اديو eessa bayi. nu si deebise. دابمتي ول ديبي بار Naayi na bobbaane akkasuma nama natti ergee kaansilas jiwwanaan akkasuma godhe. Asliin Maal itti erga- beeratti itti ergaame akkanatti? jaarte bara. Naayi. Ila sa'aatii kana namni jaartii seenee jaartii ho'ifatee rafannaan ati maal godhuuf gulloo irraan birdilimsii uffattee malaaxoofta obboleessa kee rabbi jedhiiti. Yaadaa warri kaayiroo akkana malaaxee rifeensi irraa dhumate yaadaa. Itti qorree karaa sitti qorree. نتي قر Sun harti qabdu. ديمي جارتي جلا سيني رفو Kan qabne hin qabuudhaafuu itti qorra akka qabu amma mee maal taa'ee haxaxxaa yaasin nurra oonlaayinii na taa'ee rabbiidha. Midhaan bira beedha yaa gadi garii bar. haafoftu ati kanaafuu si dhoggate waan isira jaarsarraa achin kaatu Haay maaf na fuudhee qofa wanni biraa achi ka'uuf gisee qorraa. Gisee hoo maa halkanii guyyaa isin irratti baatee raftuuf isii fuudhe inshaallah No habibi maal walirra jechuun san osoo hin taane bar hafuurri walitti Ufama jetteeti. deemuu ree ibsaan osoo dhuftaa gisee qorraa kana dhufte walaa mucattiin ganama kunoo gisee ispoortii deemnu kan jedhee hidhiidha ilkaan akkana waltummo. Ispoortii san wal dhiisti jedheeti gaafa dhufe. Akkana waltumti ilkaan akkana waltuma kun akkanatti. Adda kee deemtaree gaafa san isiin hin deemtu. family coupling yoo goota maal ta'a kolfaan ilkaan isirraa dhume ana Kanattuu caccabde yaadate kunoo ganama gisee asii baate akka waan inshaallaa waa ari'anii kanatti sibiila kaan hin rakkatti. Bismillah. Oma isin gootu wallaalee. Guddaa ka isiin kortu san kortaat. An gisee waan godhu laali. Sibiila yoo laaluu barbaade ofii kama biraa harkisaatiin harkisimee san ka'e jedhaan. Du'ee bar jedhaan dhatteetuma baadhatti. kiiloo mee kolfuu taate Ani fuudhaa kiiloo 15-20 fuudha. Anaga 35 fuudhuun danda'a isteeppiidhaan malee. Asli waliin deemna jennaan maati ganama. Kun hojjetamaa. Ni hojjeta asli wallahi dabba mal fakkaatu kan nintu jira wallahi bilaasha sibiila baadhattee wayi dhaabattee kanuma laaltaa jedheeti sodaadha. beerri araba babbareedduun jirti hin seenaa isin bira Dabbaa maal fakkaatu kana jira dabbaa maal fakkaatu kana baasta waan kun seeri fa. nadhoon arabaa babbareedde yoo jiraatte isin bira seenaa hin jirti arafaa ta'e Wallahi jirti. Kamal fakkaatu kunniin kamal fakkaatu laal moodeelistiin kunniin sin jedha wallahi. Ani wayi sibiila quca irra baadhattee jirma laalaa ooltaa shakka. anuu sanii fi bar nageenya kiyyaa sodaadhe Bilaa shakka balaa dhutta.
Osoo beera arabaa taruusni garaa fi hudduu dhiite salaalu sibiila ofirra gadhiisee yoo sibiila jala du'e. Tokkoyyuu osoo Arabni akkasitti jirti nama dhiistu. Facebook irratti osoo akkana oloof ilaali wannoo viidiyoo bira dhaqee beektaa sibiila akkana ol baadhatee ka'ee akkana sibiila ol fuudhee Maskiyyee my sister welcome innaatu. sibiila akkana ol fuudhee ka'ee osoo akkana laalu sibiilli fuula isaa kana cinaa kanarra lafa dha'e. Thanks so much Maskiko. Amma makii laayiviin jirtu ree. Ibsaa yoo dhufte nu waliin seentaa ishee. Achi ispoortii moo? Maal godha kakara hojjedhu narra tarii. Mee xuuchaa akkana godhe ibsaa akkana godhe xuuchaa akkana. Kuno. Sosochoosimee. Kan agartuu kun maal kun? Bogogee hafe karabbee dhiin sosochoowu. Bokokee beekti tun. Taa'oo faisu. Ka haadha faateeti mokeetu caalaa ibsa. Haadha faatee fi akkam walitti fiddati. Tuujjana haadha faatee bartuujjana namicha dheengaddaa dullacha ka wannoo booksii taphata jedhee Oromootti muudii qabatee halkan eegaa bullesan inni maqaan isaa dullacha. Ka Ameerikaa. Namichoo no san ka dullacha ka waliin taphatisanii. Ka mucaa xiqqaa wajjin taphate. Eeshi. Isuma ka haadha faatee tuunchaan. Laa ila laal kan argitee bunoo bakka kana Haayisan. Haayisan. jedha kun ola dhiironni warra achi keessa hojjetan jechuudha kun irreen kun. Kanuma laaldaree ati firraa dhiistee dhagaa. Ati jiimii maal ispoortii maal hojjettaa yeroo dhiiruma laalu dhayxa. Haafoftu. Wallahi maashaallah wallahi. Ijoolleen maanti ana ta'e Oromootuyyuu maashaallah. Oromoon hin jirti. Hin jiranii baay'atan malee. Baasi ibsa argitee waan isin haasoftu kana daa'ima sirraa balleessaa jirti achi. Jijjiirima keera. Bakka baateef achi. Baateerti achi maal inni. Baasi nageenyaaf gaarii. Namni jiru jedha waan bakka Oromoon jirtu maal guutan. Namni salphaan hin jiru bar manni guutu yoo xiqqaate badhinni mana. Habibi Oromoon ispoortii isteeppiin agarsiifna jettee si jalaa qaqqabdi achi baasi anas hin jedhee na amanii. Wanni hundi waa hunda sibiilli hundi wannoo qaba bar suuraa qaba bar waan. Sitti agarsiifna. Baasi ibsa. Waluma keessa hojjeta. No jechuun ka dhiiraallee hin jira ka dubartiillee hin jira. Akkamitti argite ree? Akkamiin bakka dhiiraa agartee. Ganama nu sa'a lama dhandhaa miti. Nu sa'aatii lama dhan. Sa'aatii hanga sa'a 12 yannu. Ganama isaan nu booda seenan. Mana ispoortii shamarranii qofaa haasa'etu. Dhiiraaf dubartiin nu hojjetani bara amma galgala dhiiraaf dubartiidha wal keessa jira galgala. Bakka akka shamaraa qofaa seentu. Ka shamaraa qofaa seentu ka shamaraa si jammir ta'aniitumaan oduu kana laan Sana gaya gale anami aya bakka oduu sawayya bakka Hadira kana gizee laaltu gizee inni sibiila kana jedhe sibiila kana ol fuudhaa dhagaa jirta bakka jarri olan dhagaa jirta miskinti mooraalin kusin dhagayma ibsa laal gizee inni sibiila kana akkana ol fuudhu waatu fiigi ol fuudhi akkasii sitti godha bar waan aanuu deemti isin maal dhaanuu maal gootiri achi. Habibi bishaan Haayilaandii takka qabatee taa'ee oduu oofti shamarran dubartiyyoo wal geesse bishaan Haayilaandii takka qabatanii taa'anii dhiqoo achi fiiddee kaatee dhaabbattee bishaan qarcaaftee kaatee teettee oduu oofti. Waggaattoon jijjiiramtu shamarranii waliin hojjennaan. Biyya takkaa guyyaa lama dhafaatee fa'aa wajjin dhayxee mana kana keessa ol ka'uu dadhabdee baatee bara. Kan shamarran bichaadha barka gaafa dura haati seenaa nagalchite shamarran bicha. Istiraafoo qabee. Algabarra ol ka'uu dadhabdee akkuma nafte. Diqqoo fiffiiganii kaaniitumaan ta'aniitumaan oduu oofan. Diqqoo fiffiiganii ta'aniitumaan oduu oofan. Hifadhee ispoortii san amma kana bulii 15 gahemi waan guyyaa takka dalaginatti hin fakkaatu. Maal baan jaadhisanii namni hojjetu hin jiru kaasi jibbisiisa. Ati bichaan gisee deemte si jibbisiisa.
daqiiqaa 45 daqiiqaa 50 deemna makiinaa irraa hin dadhabnu jechuudha. Namni hundi ka hojjetu manni hundi ka taa'u hin jiru. Asli kadira kana sen to kam mal jettare dire yammu. No, no, no. Yoo dandeette atu yoo sitti tole osoo kiyya achi baaftee bakka dubartii qoosese. Akkas kunoo hin akka waan ofii sa'aatii isin baatuuf sa'aatii isin galtu eegaa jiru kanatti haasayaa jiru. No, no, no. Obboleessa kiyya osoo inni rafu yaa ibsa osoo inni rafu ganama yookaan quraana deemtee yookaan bakka wannoodhaa deemte mana barumsaa deemte osoo inni rafutti galti. Addaan egaa ta ilmoo deettee ilmoo qabduufi tun bare wannoo miti ijaaru foon harreeti jaartii lama ta ilmoo qabdu namni qubaanuu tuqu jiru. Foon harree ka jedhu eenyu jira jaartii nama ta'e ilmoo qabdu foon harreeti ka jedhu eenyu jira sibira foon. Akira doortee magaltii ilmoo wajjin maal taatire? Akira doortee magaltiidha. Waan inni jedhudha. Addaan ibar ta ilmoo harkaan hin qabne bituun addumaan wallahi haadha ilmoo maaltu barbaada inni guddisa ilmoo keetii wajjin fuudhe. Ilma wajjin fuudhuutti bari. Wallahi haati seenaa jajjabaa bar. Sa'aatii walakkaan quraana sa'aatii walakkaan ispoortiidha dur yookaan seenaa. Isnoo maan sen. Maali? Quraan. Hingaluun kanneen quraanni sammuun qolloofame. Wallahi bar wallahi qallaaliin qaraanu bar maakiin faati qallaaliin qaraatu. Seenaan boru amma quraana buuftee eebba qabdi wajjin deemna sida wal arafaa ta'e gal ispoortii saabee agarta. Ganama deemna miti ispoortii. Asrii hojii deemna bakka. Uchaa Markaza isin keessa. Markaza isin keessa achumaan isinitti qaraasisa. Tuncaa baasaa jira. Walla baasee bar laal. Ati kana maal dalayte? Kan dalay dhufanni? Yaa ibsa akka dhiiraa sanni laal gizee deemeetiin jedhu. Ta'aa deemuu barbaade laal. Namni tokko akka maqaan hin dhoofnetti. Abba qofa namni maqaa isin jira bineeti maal qota kanneen kennu? Si jamnu namni gizee na arge lafatti akka dhaabateetu kun alaala waan iyyuu wallahi. Haati faatee guddaa bara akka ollaa irraa kanaa miti lafa irratti nama sodaachisa. Gomma baajaajii arbaa fite wallahi. Gommaan dhiyoo dara radhoo sanii yaad. Radhoo Makiilee rabbiin akkaasee gommaan bar gommaan karaa ofumaan lallaafaa dhabeettaa osoo deemaa jirru gommaan kiyyeen algaduma ciise kaa. Namichi kana fireendii ofii silkii haasayaa deemaa jiru. Akkaan na dhaadhe. Tokko maqaa ibsaatiin tiktookii banatee fooloo na tolchaa jira nama 87 qaba. Anallee fooloo na godhe. Rabbi raamata siyaa godha bibii jabaadhu kameraallee bani maqaa ibsaati. Fooloon nu baay'atu jabaadhu bani deemi ibsi shaagoo ka'eetu kun ka suuraa ibsaa dhaqa. Deemi akkaawuntii birallee bani ka keessatti guddatu hin beekani. Asii fooloo godhe achi dhufe nama 1,000 fooloo godhe 1,100 waldaa nama raamataati. Waan Oromoo taate hundaa fooloo godhe anas hin jedhe. Nama 87 fooloo deebisee nama 1,100 fooloo godhe. Mangistii wayiiti. Deemi akkaawuntii birallee bani maqama ibsaati maqaa makiitiin bani. Taa'ee kolfayyoo tana bar. Dhiiraa barka itti zooree maqaa namaatiin naggaatu maqaa dhalaa fa'aan dhala haa gogu jechuun inni afaan. Akkamitti ilmi dhiiraa maqaa dubartiitiin akkaawuntii banatee daldala feega akkaawuntii ayi dabbara manda. Dhiirummaa kan shamarran akkasuma. Waanuma babbadaa gadi dhiisinaa. Haadha seenaa takka bar akkasii gubdee bar. Gizee namni koomentii jala arrabsu fiddee suuraa asliitii fi haadha seenaa irra maxxansitee koomentiidhaa deebi. Garuu namitti hin tajiruun ammaarare wayiiti rakkin ofii mana keessaa qabdu dhoobdi achirratti koomentii sababaa goote. Haadha shaneen boochisanii bar. Wannoon quraana buustee jedhadhamu. Amma wallaa quraana seenuu inni ibsaa jedhu ayinu godhi sirriitti wallaa du'aa hin tanteen hin xiqqaa Maakiin jammartee. Maakiin jammarte. Waliin seenuu illee kan Miseenjaraan qaraasaa jirta.
Sila kaleessa deemna jennee turre. Marteerti walla dhiyoo kanarra bahee kaanu. Habiibi si turre bayaanaa irra na bayaree wallaahi gisee akkana kana na dhagayamte ana singilummaa wallaahi. Irra si Reefi kan argadhe jettu qaraane kaas argat. Kiyyaa garatti qaraanuu yuun beeku. Kama akka keetiti. Ballaan ballaa yaabbata irra salphate jedhe. I feel welcome. Anuu baatii lama keessa. Ballaan ballaa yaabbata irraa salphate ijoollee jiran taate. Wallaahi quraana seennaan akkatti qaraanu argitanii qoyaa amma wallaahi. Akkuma seenaan buustee himaa. Boru kaa duraayi. Okkoo waan ofiidhaa irraa ba'a ture warra koo. Een Waan seenaa ofiitiin seenaa wal lolanii bara. Maa Habiibi seenaan ilaal Giraandi moo hin geessuu didde. ibsa laali seenaanii fi dhiirri zabanaa jechuudha. Seenaan akka amala dhiiraa qabdi. Amma laal waan takka ati gooteefi miti torbee takka ati irra fagannaan siin diina. Achuma waan gootuufi karatti fa haadhaan wal lolaa jira yoo itti dhufe anaan fira. Gisee haadhaan wal lolaa deeman haadhaan masaanuudhaan barakkana wal qabanii wal lolaa deeman anaan fira jechuudha. Takkatu yoo abbaa argitee amanan dubbiftama giddii waame abbaa biratti giddii waame onna jedha. Dantaa ofii jala deemtisi. Yoo waa bittee fi ati waan ati gooteef irra laalteetiin nagasi gaafatti. Irlazi. Ibsaayyee amshiir wallaahi akka seenaa dhalfachuu yaada bara amshiir wallaahi. Ijoollee kan ta'e garguun rabbinan ajjeesin. aamiin bira geessee walaa waan gochuu jedhee. Kadheen qaddama kiin poostii goote sun tokko suma fakkaata. Aabiyyoo ta'etti feesbuuk irra poostii goote sun tokko kama kafan keekii. Lakkuu dhalchaa amma ibsi shan dafee dura qabu lakkuu dhalchuu qaba. Seenaa Qaddama kiidhaan bari mana keessatti distii fa homaa bibbiki manaa gadi hin baatu haga torbaanii manuma keessatti nyaata hojjeta qumxaa kanaan mana gad dukkaneeffataniitiin dimlaayitii diimaa godhatanii jedhee bar distii homaa cilfaa makarajii waan bunatti sii dhaabdu kasal maaldaja waan isii bichisiisaa yeroo soo argite bar rabbi sitti hin fidin akkanatti itti bitaa jira siin jedhu. makarajii. Bodii homaa kanneen haadha seenaatti iyyuu bodii meeqa bite? Tuhaan obboleettiin qarqaarree jedhee. No bara akka isin mana keessatti kunuunsituuf marqa silaa anatu marqaa dhiisi gaafa si barbaachise anatu suni marqa Waanuma marqaas itti marqan san bitteeti. marqa disti marqani kamaali marqa waan biraa otteen silaan jirtu Jirti malee akkamiin jiruu ittiin jirti. Masa ribaas. na eessa rakkeettee marqite Maa ibidduma wannoo qabaadha. ani makiin ija wanna jettu kanaani kama ani hin beeku wallahi kama balbalattu na dhiyeessitu kan rabbi beeka. Makarajii qopheetti dhaabuu jireeti. Gaafa makiin heerumtu ati dayii dhaabuu qabdaa bar. Dayii maali? Dayii kan mushurraan nyaatu sani gaagizee gabahu. Yoo ho'a keessa dhufe as keessa fudhadhee bayadhaan jette asuuyyuun dhaabadhu yoo qorra keessa dhufe malee yoo qorra keessa dhufe rakkoon qaba asii yoo hafe hin beeku jette. Yookaan ammoo ho'a keessa dhufnaan fudhadhee badaan jette asii safara kana. Haftaa midhaa boota ka Itoophiyaa irraa bilbiltu argani. Biraatoo hojii beektaa? Eenyu? Buraatoo maali inni? Buraatoo maali? Akkaan hin beekne kana qabachuu fidadaadhaan akkan dhaansan. Maali inshallah nama dahee ka'aa jiramu? Biraatoo maa nama dahee ka'uutti nyaata? Micciirra okee. Namni dahee ka'e hoobaxaa nyaata hoobaxaa. Kun ammoo maal jedhu boxam. Dhalchee malee waa'ee daa'umsaa. Salaamu alaikum. Rahmata rabbiitiin jiraata asiin. Hin rafne. Asliin rahmata rabbiitiin jiraata bari. Salaata bakka booda isin dawwala. Waanuma haaraa haasaa takka naa galaa hin jiru waliin jedhu kunniin marti maali? Hoobaxaa nyaata jechuudha. Hoobaxaa jechuun Homaa ayyaanne kaa isintu dawwale.
ka dubartiin gaafa deettee bulii torba moo 15 geettee dhiqatti gaayis. Torbaan isaa 15 jechuudha. 15 moo ji'a gaayis dagadhean. Akkas waan Maal akkasii. salaatarree isin dura? Nyaatanii. Noo hin Oo, leeydi dhiqatti. salaata subii booda isin Torbaan dawwala isaa hayyee. yaa. Torbaan gisee geettee dubartiin dhiqatti kaatee jechuudha inni kan akka fakkeenya Bakki qayyaatti. ajaa wayituu qabu isin ummaan dawwalaa Ni jira mala. marqatanii ni nyaatanii waan akkasiiti. Hoobata har'a dhaga'e jechuma kana. Maali? Dhiqachuu jechuudha waan biraa miti dhiqachuu jechuudha. Naan ergine homaayyuu. Akkasiiti. Ennaa biraa nyaatanu. Asliin inshallah homa nyaata Keessan immoo. Imoon ergitanii? Gaafa seenaa dhalatti hoobata nyaata. hubataa ta'ee bulluqa ta'ee inni homa nyaata laata. Suura moo viidiyoo ergitan? Asii haala kanaan akka raalee akkana laalutti nama kan fakkaata jedha. Hayyee. Namuma ka'ee bulluquma sanuu godhuuf itti fakkaata seenaati. Allahu akbar. Asli immoo anama inshallah otoo Arafaa ta'e abbaa kiyyatti haasaa jira afaan qaqqabadhu. Da shaaqa. Arafaa ta'e isinitti gurgurru fuutanii. Homaan jettu mucattiin xiqqoo ispoortii kana dalaydii namni sodaatee lafatti hafte. Ispoortii hojjetuun bareeda. Namni ispoortii hojjetuun bareeda. Bakka diggifnee makiinan isinitti fuuna ka gabbaraan haa ta'u abbaa isiitiin saahiba gabbaraa warra. Bakka bareeda tan akkas ilaala kaayyoo ishee. Hayyee nagayaan bulaa booda isinii bilbila salaatu bilbila. Wallahi kaasarii heddii. Ishee bakka. Hayyee maasara. eebada dhiira arsii kana rabbi jedhiitu cuftee jilbillee laafee akkanatti illee roqomseetiin jedhu bar waa'ee Namichi callisi faazariin si beekaa. Faazariin waxxaatii barna caalaa daa'ima. wallee dhiirri arsituun bar inshaalla bakka laafee uleellee qabachuu yoo dadhabe waa'ee fuudhaa tan arginaan qofa jedha diden jedhu bismillahirrahmanirrahim. Diyaaspooraa wayii naa barbaadinaan jira wallaahi qallan daate. Wallah bar dhugamaa bar ishi qofa jetti bakka dubartii bira gennaan ishi himbi rabbiin jalaa dhoogge inshaalla. Waggaa 17 qofa na dura jira bar hiriyyama. Waggaa 17. Ati maaliif inshaalla gurbicha tokkoon an gisee namni jaartii naasoo isin jedhe haadha faate jedhin ijoollee muutaa maraas guuttee. Deenga dama Ambar yoo namni kaayiroo kana dhufnee fuudhuuf irraa jedhu sifa ijaruu irraa dhufaa si jaaladha wallaahi. deenga dama tokko bira kaa'ee haadha faatee fuutaa. Jarri sun waa nyaataa naa dawwalaa turte wanci amma sodaadha giifti yoo akka wadaa naa kennaa jiran sababaa si fuudhuuf jechuudha. Na gurgurataa bar wallahi. Nama lamaan jala kana ta'anii haansima dubbisuuf xaqquranii wannoo naa guutanii maali giifti maali kaasira kaayatan kana natti himika. Live goolii. Laayif goolii koofiyaa 160 guutanii deeman muuteera keessa ta'anii tokkoraa deemaa jiranii qalladdaa. Habiibi ati miskiina mara ol guurtee inshaalla ka qoma. Nyaate waan biyyo akkana. Ay bar homa dhiirrumaan tokko bira dhufteetiin asli fuudhuu jedhan jenneen haadha faatee fuutaa jedhe. Maal haati Haadha faatee faaxee fuutaan jedhu ni bar haadha faaxee dandeettaa jedhaani. Dandeettaa barate fuuta miti.